Tadi sekali. Serbica sekali deh. Kamu. Sekali ada dong. Nanti dia mau balik ke mana dia? Percuma Amantina dambasi kiristana bislaman ummata oromotin najedini salama yodukudan jirande nu walargina kaman warri dawwaltani maali geeru sagaleen hin dhagahamu amantina dambasi kiristana bislaman ummata oromotin najedini salama yodukudan jirande okay isini dhagahama galatooma nenakuri allati malu wasiti studio kooti kuneyye dirre oromiyada dananne hikaman amantina dambasi keessummaa guyyaa isin duraa isin barsiisa jedhee waadaa isinii galee guyyaadhaa qabadhee isinii dhiyaatee jira. Keessummaan tun eenyu akka taatee fi nama akkamii akka taate gamanumaan gaafiif deebii wajjin goonaa agarsiif isinis turtii gaariin wajjin Oromoon jechuudha. Wal jaalalaanii fi wal kabajaanii bakka walii qabdii malee wal jibbaa fi wal qeequudhaan miti kanaafu akkan wajjin turtanii kabajaadhaan akkan hordoftanii kabajaan isin gaafadha. Hagasiif turtii haga onlaayinii namni jiru seenu. Noora kuma hora. Anjirum biyamba tolus angamachiso oye matura biya ubi gatiso ijole biya koti orni yo dirkisiso anjirum biyamba tolus angamachiso anjirum biyamba tolus angamachiso Hayyee amma gara keessummaa kiyyatti isin dabarsa akkasuma gaafiif deebii wajjin godhuuf deemna jechuudha. Keessummaan keenya gaafii ani isin gaafadhu dhageeffattoota keenyaaf akka ifa ta'uu fi akkasuma wal barumsi keenya akka wal barumsa gaarii nuuf isinillee ta'u hawwii kooti jechuudha. Gama keessummaa kootiitti isin dabarsa.
Mee hayyee keessummaa kennaa tiyyaa baga nagaan dhuftee. Duraan dursee baga nagaan dhuftee maqaa hiriyoota hordoftoota sooshaal miidiyaa kiyyaatiin siin jecha. Mee jalqaba irratti maqaan keessanii ni jedhama? Maqaan kiyyaa Najaatiin jedhama. Okay. Hayyee bakki nuti dhaladhee guddadhee Wallaggaa Lixaa Aanaa Laaloo Assaabiiti. Amma kan hin jiru Siddatii keessa afaan Amaarifaatti dabalee soorii. Okay. Dhiifama naa jechuudha. Ay, dhiifamarraa fi rakkina hin qabu. Innas akka tasaa ta'e si walii wal baree miidiyaa keetii waliin ijoollee Oromoo fuulduratti dhiyaachuu kootiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Okay. Hunda keessanii akka sham jirtu isiniin jedha. Ijoollee Oromoo bakka jirtanitti hundi keessan nagaa naaf ta'a. Okay. Arrabii koommoo xinnoo irroo qomaayee qorri na rukutee jira baay'ee qorra biyyiin jiru kuni. Dogoggora arrabaatii fi duraan dursee dhiifame isin gaafadha baay'een qorraa jira jakkeettii koo cufadhee. Sirriidha yeroo qorraa waan ta'eef. Baay'ee dhiifame isin gaafadheera jalqaba irratti. Kana iddoon isin itti dhalattanii Wallagga Lixaati jechuudha. Maqaan keessanii daawwattootaaf himtaniftanii hedduu galatooma isin jedha. Sagaleen keenyaa fi haasofni keenya yoo isinii ifa ta'aa jiraate hordoftoonni keenya akka milikkita nu gootan kabajaan isin gaafanna. Egaa gara gaafii itti aanutti ceena. Akkuma beekamu godina Wallagga Lixaatti dhalattuu Wallaggaati. Guyyaadha as iddoo an jirutti argamteetii fi gaafii deebii na wajjin godhuu keetii fi hordoftoonni kiyyas itti gammadanii jiru natti fakkaata. Anis gammachuu guddaan qaba. Maaliifuu Oromoo tokkooni shamara Oromoo sabboontuu takkaan wal arguu kootiif anis gammachuu argadheeni hiriyoota kootii yaadadhe. Isumatti aansee jechuudha gaafii ansi gaafachuu barbaadu tokko. Akkuma beekamu daaspooraan biyya alaa keessa jiraatanii yeroo garagaraa wal qeequu fi wanta xinnoo gara kutaatii wal arrabsuutti mul'ata waan ta'eef mee ati fakkeenyatti aan dhalattu kutaa Oromiyaa keessaa iddoo biraati atis iddoo biraati walaakin Oromummaan keenya hidda tokko waan wal waakkannu hin qabnu mee daaspooraan kuni anaafsi yookaan fakkeenya godhatee wal qeequmsa kanarraa akka of eeguuf dhaamsa qabda? Hayi ani ijoollee Oromoo maraa fi dhaamsa guddaatti jedhee kan kaa'u. Oromoon nuti hundinuu foon tokko, dhiiga tokko, lammii tokko. Waliigalumatti nun hundi keenya obbolootaa yoon jedhan bira darba. Sirriidha. Ani obboleettii takkaaf obboleessa lama yoon qabaadhe tokko jaalladhe tokko hin jibbu maaliif haadha takka ittiin dhalee wanta ta'eef. Dhugaadha. Oromoo jechuun kan armeen tokko dhalte hunda keenya waliin armeen tokko deechee yookaan mukti tokko kan nu daraare. Isa kanaaf hayyuun beekaan tokko yoo Oromoon qooda jedhee qooduu hin danda'u. Oromoon qoodumsaanii kan bulu miti. Wal kabajuudhaanii wal jaallachuudhaanii tokkummaadhaanii harka wal qabachuudhaan kan bulu malee kan wal qoodee jiraachuu danda'u miti uummata Oromoo kan jedhamu jedha. Hedduu galatoomee Najaatii teenna sabboontuu Oromoo baay'ee si galateeffadha. Egaa gaafii kiyya keessatti ani fakkeenya dhalattuu godina biraati atis dhalattuu godina biraati. Garuu waliin jireenyi keenya Oromummaa fi sabummaa tokkorra hundaa'ee mee akkam isaan wal qeeqan kunis akka wal qeequu dhiisanii wanti ibsituuf tokko jira? Oromoo kan ta'e hundinuu foon tokko dhiiga tokko wanta ta'eef wal jaallachuudha, wal kabajuudha, tokkummaadhaan harka wal qabachuudha. Diina nurratti bobba'ee jiru kanaaf illee yoo harka wal qabanne ofirraa kaasuu dandeenya. Yoo harka wal qabanne yoo tokko taane yoo wal qabanne yookaan wal qooduu yoo dhiisne bifa tokkichaa yoo wal ilaalle akka muka tokkorraa daraarratti yoo wal fudhanne qofaadha kan rakkoo nutti uumamaa jiru. Gidiraa garaagaraa kan duratti gaa jiru lubbuu uummata keenyaa garmalee kan darbaa jiru
dhiibbaa guddaa kan nurra jiru yoo tokko taanee harka wal qabannee jaalala walii keenyaaf laanne yoo wal qabanne qofadha. Sirriidha. Okay. Kan furmaata argachuu dandeenyu. Kanaaf uummattoonni Oromoo hundinuu bakka tokkotti ija tokkoon akka wal ilaalu abdii guddaan qaba. Yaadi koon jalqabaa isa kanadha. Hedduu galatoomii obboleettii teeyyaa sabboontuu Oromoo dhaamsa dabarsiteettaa fi diasporaan keenyas akkasuma hordoftoonni sooshaal miidiyaa namoonni tokko kan koomentii gandaanii fi tokkummaa qeerroo Oromoo fi akkasuma wanta diinni nutti gammadu hojjetaa jiruu fi kuni fakkeenya isiniif haa ta'u dhaamsi sabboontuu teennaa isiniin jedha. Ammas gaafiitti aanutti itti maanceeyaa. Gaafii yoo qabattanii fi akkasuma yaada isin dhiphisu yoo qabattanii as jalatti akka gaafattanii isinii eeyyamee jira. Gaafii keessanii deebisuudhaaf qophiidha. Yaadas qabdanis akka nu gumaachitanii isiniin jenna. Turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u. Hayyee hangama kootiin dabarsin jedhe. Ammallee waan si gaafadhu tokkotu jira. Hayyee. Yeroo baay'ee Oromoon lixaatii fi Oromoon dhihaa kuni xiqqoo walitti darbee walitti bu'uinsa keessaayyuu Oromoo biyya keessa jiran osoo hin taane ammas garma daasporaatti as deebisa. Walitti bu'insaa fi walqeequmsaa fi ilaalcha tokkotu argama. Inni kun mee sababni isaa maal akka ta'e yookaan waan irraa hubatte qabda yookaan dhaamsa qabda? Hayyee anis mudannoo akkasii yeroo baay'ee nan dhagaa. Sammuun namoota tokko yaani akka walqixa yaaduu hin danda'u maaliif yoo gorsitellee gorsa kee fudhachuu hin danda'u. Fakkeenya tokkoon qabatee waan deemu wanta hin dandeenyedha. Haalati haasaa tokko yookaan gorsa tokko yoo tittimtellee akka tuffiitti kan fudhatu Oromummaa isaa keessatti jechuudha. Warri nuti itti deebii namatu nu dawwalee nu jeeqaa jira. Dhiifama isiniin jenna. Itti deebii sabboontuu teenna. Namni akkuma bifa isaatii keessi isaallee garaagara, bifti keenya garaagara. Anama fakkeenyaaf waan hin dogoggorerraa yooti na deebisee gorsa kee fudhadhee inni kun dogoggora obboleettii kiyyaa akkasin godhin yooti na jettee na gorsite. Mucayyoon kun maaf akkas jettee na gorsite kun sirriitti dogoggora moo dogoggora miti kan jedhuun jechuudha. Yaada kee keessaa muraasa nan fudhadhaani. Yaada kee muraasa sana hadaraa keessanii gaafii fi yaada hoo qabdanii as koomentii jala kaayaati dawwaltanii nun jeeqina asiin nu hordofa asiin nun jeeqina ka maal taasisen kana fakkaata. Itti deebii haasawaa keetitti. Isa kanaaf jechuudha nu keessas dogoggoraan jiran ijoollee Oromoo keessa uummata Oromoo keessa dogoggoraan jira. Akkuma gaariin jiru fafeen jira badaanis jira. Isa kanaaf inni tokko gorsa tokko fudhatee hin qajeelaa inni tokko immoo gorsii qajeeluu hin danda'u. Subhaanallah yoo siluma rabbi qajeelchee isa uumerraan kanaaf yaaditi qabdu yookaan gorsii kee tasallee qajeelchuu hin danda'u. Isa kanaaf utuu Oromoo ta'e gochaa uummata isaarratti ta'aa jiru kana yommuu ilaaluu jechuudha. Oromoon dhiiga tokko muka tokkorraa kan dhalate haati tokko kan dhalte kan ta'e utuu beekeeti Wallaggaa lixaa Wallaggaa ba'aa Wallaggaa maal kan jedhu biyyoota garaagaraa kan jirani Oromoon hundinuu tokko akka ta'e bakka tokkotti ilaaluun kan isaa utuu kana hin beekne gargar qoodee uummata akka wal fashaleessu yookaan uummata akka wal hin qabanne yookaan bakka tokkotti Oromooti akka wal hin ilaalle kan godhu dogoggoraan nu keessaa kan galatoome wanta ajaa'ibaati. Maaliif Oromoo jennee sabumnaan keenya Oromoo ta'ee Oromoo lixas Oromoo kaabas Oromoo kibbas Oromoo dhiyaas Oromoo ba'aa keessallee namoonni dogongoraanii fi namoonni yaada isaa bakka itti godhuu fi yaada ofii qofa galmaan gachuuf deemu irraa akka wanti kun calanqisu yeroo baay'ee ifa gooteerta. Hedduu si galateeffadha. Ammas gama gaafii biraatti yoo deebinu fakkeenya Oromoon jaarraa 140 oli garbummaa fi harqoota garbummaa nutis Oromoon xiqqaa guddaa wanti Oromoo ta'e hundi nuti
cuunfamoodha, sardamoodha. Garbummaa jalatti jaarraalee hedduuf kumneerra jechuudha. Kanas Oromoon dadhabee jala rafee yookaan humna dhabeetiin qabsaa'uu dhabee qabsoo laaffisee osoo hin taane durirraa hamma dhageenya akkuma seenaa ibsu sanitti Oromoon qabsoo guddaa godhee jira, wareegama guddaa gumaachee jira. Kanneen keessaa dubartoonni keenyas hamma yaadame san ga'uu dhabus muraasni isaanii qabsoo kana keessatti qooda fudhataniirani. Amma gara jaarraa 21ffatti ceenee jirra. Garuu nuti amma shamarran dhaloota qubee taane qabsoo tanaa fi akkamitti qooda irraa fudhachuu dandeenya, akkamitti qooda nurraa barbaachisu qabsoo tanarraa nuti shamarran fakkeenyawwan kiyyaa fi kee ta'aniitoo akkamitti qooda irraa fudhachuu dandeenya yookaan dirqamni nurraa eeggamu maalidha jabeenyaan mee gabaabsiiti. Hayya gaafiin keellee yoo aaraanitti ta'e yoomaa miti. Nuti dhaloonni qubee taanee jechuudha. Hayyoota gurguddoo kan nurraa baay'ee isaanii jiru. Oromoon hayyoota gurguddaa sila qabuufiyyuu nuuni hayyoota kanarraa horannee jechuudha. Tokkummaadhaan harka wal qabannee wal qooduu dhiisnee hundi keenya jechuudha. Tokkummaan harka yoo wal qabannee garmummaa jalaa akka baanuuf abdiin qabaan. Wal qooddaan nurraa hafee jechuudha. Hayyoota keenyarraa hayyoota bebbeekamoo sila qabnuu fi yaada isaan nuuf ibsaan qabannee wal qooduu dhiibnee jecha isaanii hubannee haala jiruun harka wal qabannee yoo itti adeemne garbummaa kana jalaa akka baanuuf abdiin qaba. Obboloota kootu akkas taane baay'ee natti tola. Yaada dogoggora kootiifis ammallee dhiifama sin gaafachaa. Carraattaa nuti yaada fooyyeffadhee sin kan yaadu abdiin qaba. Wanti dogongorame tokko hin jiru. Wantuma beekanii fi wantuma sammuu kee keessa dhuferraa dubbachuudha. Garuu dhiifama wal gaafachuun aadaadhuma keenya waan ta'eef waan nama gaddisiisuu baay'ee hin qabu. Isa biraatti yoo as deebi'eetiin jedhee akkuma beektu namni sooshaal miidiyaa kana fayyadamu an akka kootitti nama bakka sadii hiree ilaala. Inni suni nama hayyuu jiddu galeessaa fi akkasuma namoota akka kiyyaaf kee kan waan beekne kana jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni dabree wanta dogongoraatii fi gandummaa wal qooduu fi akkasuma ilaalcha Oromoo kun lixaatii kun dhiyaatii kun baha kun kibba jedhee qoodu keessaa namoota sadarkaa akka kiyyaaf kee kanatti argamanidha. Garuu isaan kunneen akka irraa sirrataniif yookaan kuni faayidaa hin qabaaf moo hin qabuuf akka jedhu bakka kana yoo dhaamsa qabaatte daawwattoota keenyaaf gumaachi. Hayya gaafiin kee baay'ee gaariidha obboleettii kiyya galatoomsiin jecha. Yaa nuti Oromoon hundi keenya akkuma dura dubbadhee muki tokko kan nu daraare yookaan haati tokko kan dhalte akka taane isiniif kaa'een ture. Isa kanaafi hundi keenya wal qooduu dhiibnee baaliidhaa wal qooduu dhiisnee hundi keenya harka wal qabannee akaanuun jedha bakka waan jedhu odeeffamana godha waan isaaniif galuudha waan isaaniif ifee jiru gatitee fi haasaa dheeressuu waan nama barbaachisu. Sabboontu keenya hedduu si galateeffadha. Daawwattoota kiyya dhiifama dogongora jiru keessa dhiifama akka nu gootanii itti qophoofneen dhufne yaa'u dheengadda keessummaa qaba isiniin jedhee waan turee fi keessummaa sa'aatiin waan na sardeef isin barsiisuu hin dandeenye. Adda ishimaan wal isin barsiisuudhaafan dhufee maalii fi nama akka kootii yookaan saba yaaduu nama eenyummaa ofiitiif quuqamu waan hin taatee fi sabboonta kanaatiif isin barsiisuudhaafan dhufe. Inni biraa immoo yaadolee amma tuttuqne kana yaadolee amma irraa isinii tuttuqe kana yeroo biraa itti qophiidhaanii gaafiif deebii fi akkasuma wanta fakkeenya guddaa fi namoonni gariin namoonni akka nu olillee sirreessuu dadhabnu namoonni akka keenyaa nu laale wanta dogongoru irraa fi akkasuma Oromoo kutaan qooduu fi Oromoo bittanneessuu dhiisuu nama biraas dabalannee bifa kanaan bareechee isinii qopheessuudhaafan deema. Ammaaf immoo keessummaa koo wal barumsi asirruma raawwata. Hayyee keessummaa tiyyaa sabboontu Oromoo qaalii Najaati hedduu si galateeffadha galanni kee bilisummaa haa ta'u.
hayyeen illee haa obboleetti ta'u daawwattoota kootiif nagadhaame achi booda yaada jirutti deebi'a. hayyeet illee kabaja keetiif galatoomsiin jedha. Ijoollee Oromoo obboloota kiyya isinis ulfaadha galatoomaa bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a. Wanta dogoggorree hundumaatiif dhiifama jalqaba irratti almeeqa isin gaafadheera waan hin ta'eef amma carraa lammataa walitti deebinutti nagaanaaf tura. Ayyee keessummaan fuula miidiyaa biratti as baatee dubbachuun jalqaba isheetiin kanaaf gaafillee sa'aatii dheeraa nu wajjin geggeessuu hin dandeenye gamanumaan akka of oolchitan kabajaan isin gaafadha. Anis dogongoraa yoo qabaadhe akkana of oolchitan kabajaan isin gaafadha. Egaa daawwattoota koo yeroo baay'ee warri asirratti keessaan nagaafataatiin yaada duratti jirtu maaliif dhiiftee fi gaafii garagaraatiif yaada garagaraa naa gumaachaa turtanii kabajnii fi jaalalli aan isinii qabu guddaadha. Yaa haala jireenya biyya ormaati waan ta'eef tarii yeroo baay'ee naa mijatee akka duraa sanii dubbachuu dhabuu koo dhiisee jira. Inni biraa immoo sooshaal miidiyaa kanarratti waan geggeeffamaa turetu jira. Kana xiqqoo uf duuba na deebisee maaliif anis wanta namatti tole irratti yaada waraabanii wanti namatti hin tolle akkuma tamsa'aa ture saniif irraa dhaabadheen ture. Amma haala jiruu fi cadhisuun homa takkaayyuu furmaata nuuf hin qabu. Karaa dandeenyeenii fi akkasuma waan beenyuun walii gumaachuu fi walirraa barachuu fi wal barsiisuu dhumatu faayidaa nuuf fida malee harka keenya sassaabanneetiin akkasuma waan dubbannuu fi waan beennu yoo uf duuba deeffanne eenyullee dhufeetiin nuun falmuu eenyus dhufee nuuf hin dubbatu. Egaa sila kana ta'ee fi baduu kootiif dhiifama siin gaafadhee jira. Amma